Now let us see some exercises. Let us check ourselves whether we understood it or not. Kutaa kana keessatti wanta hanga ammaa ilaalle nuuf gale moo nuuf hin galle jennee haa if ilaallu. So if ilaaluudhaaf exercise yookiin immoo QZ kana nu barbaachisa jechuudha. Multiple choice dha, filannoodha. So sakandii hanga tokko isiniif hin kenna. Sakandii 30 ta'e sakandii hamma tokko yeroo isinii kennamu hin xiinxaltu san booda deebisaa hin deebistuu deebisaan san booda hin deebi'aa jechuudha. Akkasitti ilaallaa deemna gaafilee muraasa tokko. So just to begin with the first question, gaafii jalqabaa maal jedha? Which of the following is proper noun? Kanneen asii gadii keessaa kamtu proper nounidha jedha. A. Museum. B. New York City. C. Parks. D. Swimming pool. The answer is B. Deebisaan isaa B dha. Maaliif akkas ta'e jenne asirratti proper nounii maal jenne? Museemiin asirratti maqaa koomaniidha. Maqaa waan hundaaf kennamu jechuudha. Museemii kamitti walitti dhufna yoo ta'e museemii akkana akkasii maqaa adda addaa qabaata. So saniif koomanii keessa galee jechuudha. New York Cityin magaalaa New York kan jedhamtu isee malee magaalaan biraan jirtu. So isee akkasii maal ta'a? Proper noun ta'a jechuudha. Saniifuu gaafiin proper noun hin kamii waan jedhuuf san ta'a. Parks ka jedhu paarkiin amma kunis paarkiidha. Paarkiileen hedduutu jiraata. Maqaa adda addaa qabdi. Akka biyya keenyattu paarkiilee baay'ee qabna. So Awaash Park jechuu dandeessaa maqaa adda addaatiin yaamuu dandeessa jechuudha paarkiilee hundaa. So swimming pools yeroo jennu isa kana jechuudha. Bishaan iddoo itti daakamu bishaan walitti qabame kan namni itti daaku. So swimming poolii maqaa adda addaa qabaata iddoo adda addaatti jechuudha. So saniif maqaa isa qofaaf kenname miti. Saniif maal ta'a? Common noun ta'a. Saniif akka filannoo kanaatitti New York City kan jedhamu qofaatu maal ta'a? Proper noun ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanu yeroo deemnu gaafiin itti aanu maal jedha? Which of the following is proper noun? Kanneen asii gadii keessaa kamtu proper nounidha jedha kunis. Dr. John's, Dog Park, High School, Lines. Deebiin isaa maalidha? Eedha jechuudha. Maaliif ta'e? Dr. John jechuun maqaa John kana qofaaf kennameedha jechuudha. Johnin biraa jiraatus wanti adda isa godhu akkuma reefu ilaalletti maqaa abbaas ta'uu danda'a, iddoo inni jiraatu, lammummaa isaa kana hundaatu adda godha. So Johnsin Dr. Jones kan jennu isa qofaa. So maqaan akkasii proper nounidha jennee wani maaliif hin taane jennee kan ilaallate dog park parkiin yookiin sareen yookiin itti jiraattu hedduudha maqaa adda addaa qabaata. High school yeroo high school kamii? High school biyya akkana, high school maqaan isaa akkana jennee hamma yaaminitti proper nounidha miti jechuudha. Kun common nounidha. Lions yeroo laayinii kam? Laayinii dhaltuu ta'uu danda'a, korma ta'uu danda'a. Laayinii maqaa adda addaatiin gosoota adda addaa qabaatu danda'an jechuudha. Leencotii jechuudha. So kanaaf deebiin isaa proper noun kan ta'u Dr. Jones kan jedhu. Gaafii sadaffaa question number 3. I live in town called Cairo jedha. Akka himaa kana keessatti himoonni yookiin sentensiin agartan kana keessaa isa kamtu proper noun tahaa kan jedhudha gaafiin. So filannoon tokkoffaan Cairo jedha. B. Town. C. Live. D. I jedha. So isaan kana adda babaasee kaa'ee jechuudha. I'n isa kana, Cairoon immoo isa kana. Town kan jedhus asirraa fudhatee, live kan jedhus asirraa fudhatee hima. I live in town called Cairo. Ani magaalaa Cairo jedhamtu keessa jiraadha kan jedhuma adda addaan kaa'ee. So jechoota kana yeroo adda fuffuunee ilaallu isa kamtu kana keessaa proper noun kan jechaa jirru san tahaa jechuudha. Deebisaan isaa maal ta'a jettanii yaaddu?
deebiin isaa eedha jechuudha. The answer must be A. Deebisaan eedha. Maaliif ee ta'e Kaayiroo magaalaan jedhamtu akka addunyaatti magaalaa kana malee waan hin jirreef magaalaa biraatiif waan hin kennaminiif proper noun ta'a jechuudha Kaayiroon. Our school is an old street jedha. A is, B our, C school, D old street jedha. Deebiin isaa Didha jechuudha. Maaliif deebiin isaa D ta'e? Himma kana jechuudha. Our school manni barumsaa keenya is on old street. Manni barumsaa keenya kan argamu old street karaa jedhamuun beekamu irratti argamaa jedhee ibsee jira. Manni barumsaa bakka sana jiru san qofa addunyaa kanarratti jechuudha. So yoo san ta'e old street bakki jedhamtu bakka san qofa maqaa bakka san qofaaf kenname jechuudha old streetiin kuni. So bakka biraan jiraatu jechuudha. Yoo jiraates biyyaatu adda godha, iddoo inni jiruutu adda godha jechuudha. So old streetiin as keessa proper noun keessa galaa jechuudha. School akkuma jennee reefu jennee maqaa koomaniidha faallaa isa suni jechuudha. Maqaa waan adda addaatiif kennamu awariinis maqaa miti inni possession keessa galaa easy'n immoo verbiidha. So kana fakkaata. Question number 5 says that his dad walks with him and takes their dog Rocky. Dog Rocky jedha asirratti. So filannoon isaa maal jedha? Rocky, dad, dog yookaan immoo daaga jettiin namani kaane diirratti walks jedha. Akkuma harreefuu himoota asirra jiru kana keessaa jecha kamtu common proper noun ta'a jedha. So deebisaan isaa maali? Eedha jedha. Rookii kan jedhu ta'a jechuudha. Maaliif rookii ta'e? Rookiin asirratti abbaan jechuudha. His dad abbaan isaa walks ni deeme yookiin ni deema with him isaa wajji and ammas akkasuma take their dog Rocky saree isaanii kan Rocky jedhamu jedha. So Rockiin saree saniif maqaa kennamedha. So maqaan biraan jiru jechuu saree saniif kan kenname nama saree biraatiif Rockiin hin kennamne maaliif yoo kennames biyya biraattis Rockii jedhee yoo baafate bakki inni jiru adda wanta adda isa godhu waan jiruuf so maqaa isa qofaati jennaani. So proper noun kanaaf ta'e jechuudha. Okay, walks ogeenu walking verbiidha kan biraa dog ogeenu sareedha maqaa walii galaatii common nounidha. So deebisaan isaa kan sirrii eedha jechuudha. Gaafii jaaffaa is Atlantic Ocean a common noun or proper noun jedha. Garbi Atlantic Ocean kan jedhamu commonidha moo proper nounidha jedha. A proper, B common. Filannoon lameenuu kana jechuudha. Lameen keessaa kam ta'a jettanii yaaddu? The answer is A. Deebisaan isaa Eedha. Proper nounidha. Maaliif Atlantic Oceaniin proper noun ta'e jettanii of gaafatan? So garbi Atlantic Oceanii kan biraa hin jiraatu jechuudha. Isuma Atlantic Ocean jedhan malee. So isa qofaaf kenname. Saniif proper noun jennaan kana. Question number 7. Muhammad and Jamal went to blank space. Muhammadii fi Jamal ni deemanii jedha iddoo bakka duwwaa. A. Florida, B. Florida. Asirratti qubeen jiraachuu baatus kun akka consider this as A and consider this as B. So kana akka A tti ilaala kana akka B tti ilaalaadha. Kam ta'a deebisaan isaa kana keessaa? Jechi lachuutu tokkuma maaltu adda isa godha kan jedhus pay attention to that also. Deebiin isaa B'dha jedha. Florida kan jedhu kan isa lammaffaa kana jechuudha. Maaliif ta'e Muhammad and Jamal went to
Florida. Asirratti yeroo jalqabarratti ibsuudhaaf yaalutti jechi proper noun hundi isaatu kan eegalu capital letteriidhaan yookiin qubeen jalqabaa qubee guddaa ta'uu qaba jennee waan turre. So kana tanaaf ta'e jechuudha. Qubee guddaadhaan eegala. Floridaan maqaa magaalaa Ameerikaa keessa jirtu tanaaf kenname jechuudha. Magaalaa footoo isaa agartan kan. So Floridaan qubee guddaan eegaluu qaba jechuudha. Kanaaf kan tokkoffaa kun kanaaf hin taane. So kana fakkaata. Inni itti aanu my favorite TV show is called jedha. My favorite asirratti favorite jedhee dogoggoraan namni baay'een dubbisa. Favorite miti. Favorite jenna. My favorite TV show is called blank space. A. Where is Carly? B. Where is Carly? Jedha kunis deebise. Hundi isaatu wal fakkaataa dubbisni isaati. So qubee irratti xiyyeeffannaa jechuudha as keessa. So which one is correct? Kamtu sirriidha kan jedhu ilaaltanii jechuudha. TV showin ani baay'ee jaaladhu maqaan isaa yookiin taayitilli isaa akkana jedhama jedha. So filannoo isaa ilaalaatii deebisaa. The answer is A. Deebisaan isaa A'dha jedha. Hundi isaatu wal fakkaata. Wanti adda isa taasisu maali? Yoo kana ilaallee capital letteriin eegalee jechi jalqabaa where is ka jedhu. Carly ka jedhus qubee jalqabaa capitaliin eegale. So kanaatu deebisaa ta'a jechuudha. Kana yoo fudhanne qubeen jalqabaa capital kun immoo small qubee xiqqaadha kun qubee guddaadha. Lachuutu tokko. Kana kan ilaallotee qubeen jalqabaa qubee xiqqaadha kan itti aanu guddaadha. Kanaaf hin taane. Kun yoo kana ilaallotee qubeen jalqabaa xiqqaa kunillee qubeen jalqabaa xiqqaa. So kanaaf hin ta'u. So proper noun kan jennu yeroo hundaa'u kan eegalu qubee guddaadhaan eegaluu qaba. Jechi lamas walii aanee yoo dhufe jechi tokkos kan dhufu yoo ta'e qubee jecha jalqabaa yeroo hundaa'u capital letter ta'uu qaba jechuudha. It should be capital letter. Walumaa galatti egaa barumsi keenya isa kana fakkaataa. Kutaalee akkanaa kanas kan itti fufnu yoo kan barbaachisu ta'e viidiyoo kana share godhaa, like godhaa. Have a nice day. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.